Qur'aanni kitaaba jireenya kee akkamitti akka tolfatuu qabdu sitti mul'isu. Kanaafuu rabbiin olaan dhimmoota waa'ee saayinsii kan eega saayinsiin qoratee birga'ee mirkaneessee booda amanamuu danda'e. Dubbatuun isaa maal? Qabxiin takkaayyaan qabu haala keessaa wanti kun dogongora ja'anii jiru. Akka hin qaanfanne jajjabeessaa. Qur'aanni kitaaba jireenya kee akkamitti akka tolfatuu qabdu sitti mul'isu. Muslima hin ta'in kan haasawa guutuu obsaan dhageeffatee gaaffii gaafatuudhaaf eegaa jirutu jira. Kanaafuu yoo rabbiin isin hin gargaarin eenyu namni rabbii akkitti isiniif dirmatee isin gargaaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair Dr. Zakir Naik. Jazakallah khairan Dr. Zakir Naik. Sagantaa gaafii fi deebisaatti seenuun duratti waa'ee kiyya xinnoo waan isinitti himu qaba. Bara 1996tti Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti Islaamummaa qeebalee. Wantoota akkaan Islaamummaa qeebalu na godhan keessaa tokko haasawa Dr. Zakiri. Osoo duraan barumsa kana dhageeffadhee silaata duraa caalaa hedduun gammada ture. Maasha Allah, namoonni gariin badhaasa addaa kennamaniiran. Atammoo namoota waan san kennaman keessaa tokko. Silaa nama bakka inni jirutti faarsuu hin qabu ture. Amma gara gaafii fi deebisaatti haa deebinu. Yeroo kana haala gaarii fi saffisaan itti fayyadamuudhaaf namuu gaafii isaa mata duree irratti qofa akka xiyyeeffatu gaafadha. Gaafii keessan gabaabsaa, maayikii duubaan seeraan hiriiraa. Walitti tuucha'uun hin dhaabbatinaa. Warri asitti argamnu hundi obboleewwan namummaati. Warri muslima hin ta'in kan asitti argamtan obboleewwan keenya. Kanaafuu isiniif dursatu kennama. Namoonni keessummeessaa jirtan kanaaf haala mijeessaa. Jaratu dursa argatuu qaba. Nama muslima hin ta'in waliin muslimoonni dhuftan yoo jiraattan akka hin qaanfanne jajjabeessaa. Gaafii haa gaafatan. Sababni isaa nama deebisaa haala gaariin deebisuu danda'uuf keessaa qabna. Warri muslimaa carraa hedduu qabdan. Kanaafuu warra muslima hin ta'iniif bakka gadi dhiisaa. Maayikiraafoonota sadiitu jira. Tokko duubarraa warra dhiiraatiif, tokkos fuuldura irraa warra dhiiraatiif, tokko ammoo shamarraniif qophaa'eera. Kanaafuu gaafii yoo qabaattan maayikiraafoonota kana duubaan dhaqaa hiriiraa. Gaaffileen bifa barreeffamaatiin dhufan carraa lammaffaatu kennamaaf. Dura irratti gaaffilee karaa maayikiraafoonotaatiin gaafatamantu deebisaan itti kennama. Nama muslima hin ta'in kan haasawa guutuu obsaan dhageeffatee gaafii gaafatuudhaaf eegaa jirutu jira. Kanaafuu maayikii warra dhiiraa kan fuuldura irra jirurraa hin jalqaba. Obboleessa maqaa keetii fi dalagaa kee ibsitii gaafii keetis gabaabinaan itti aansi. And he waited this entire talk to ask his question. So at this time, I will go to the front mic in the males section and ask the brother to please state your name, your occupation, and then briefly state your question. Good evening, everyone. My name is Aditya and I'm doing my final... Akkam ooltan isaniin juftinu maqaan kiyya Adaatiyaa jedhama. Chaayinaatti barata injiinaringii waggaa xumuraati. Hordofaa amantaa Hinduu ta'ullee gaafii tokko ka Islaamummaa wal qabatu tokko yeroo dheeraaf gaafatu barbaadaa ture. Gaafii kanaaf ammoo namni Dr. Zakir Naik caala deebisa naa kennu hin jiru. Akkuma dubbii kan keessatti ibsitetti Quraanii kabajamaan waggaa 1400 dur barreeffame. Kitaabota Rabbiin buufaman keessallee irra caaluu fi ammayyaawaa akka ta'e himti. Kanaafuu gaafii lamsiif qabu. Maaliif jalqabumayyuu kitaabi isaa kan hunda caala ta'e kan ergama jalqabaatti buusuu dhabe? Beekumsa hunda caalaa kan ilma namaa kennuudhaaf maaliif kan cufture? Gaafiin kalammeessolleen kanumaa walitti hidhata. Quraanii waggaa 1400 dur barreeffamu isaa dursee ilmi namaa waggoota 1000 lakkaa'amaniif dachitanir jiraatee jira. Kanaafuu Rabbiin hunda caala rahmat qabees ta'e beekumsa hunda caala nuuf kennu kan maaf isaaniifis kennuu dhabe? Galatoome. The brother asked a very good question, very relevant question. Obboleessi gaafii gaarii fi barbaachisaa gaafate. Gaafii lama gaafate. Gaafiin lameenuu deebisaa walitti dhiyaate qaban. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maaliif wahyii xumuraa fi goolabbii tana waggaa 1400 dura buuse? Maaliif guyyaa jalqabaa buusuu dhabe? Gaafiin lammeessootis tanuma duraatti wal qabatti. Ummanni waggaa 1400 dura jiraataa ture maal mudata? Qur'aana akka harkatan hin godhamne. Kanaafuu Rabbi akkaan rahmata qabeessa eegate. Akkaan arjaa eegate ummanni duraan ture sun rahmata kanarraa akka hongawan maaliif godhaman? Gaafii bareedduudha. Deebisaasiif kennuuf fakkeenya tokkoon fayyadama. Fakkeenyaaf ilmi kiyya abbaa akkaan doktora ta'uu barbaaddaami maaliif oolmaa daa'immanii sadarkaa duraa sadarkaa lammaffaa achi booda kolleejjii akkaan baradhu dirqama irratti goota? Maaliif qajeeluma kolleejjii meedikaalaa seenee akkaan baradhu nan goone je'ee na gaafate. An ammoo ilmi kiyya doktora fayyaa akkanaaf ta'u yoon barbaade qajeela kolleejjii meedikaalaa isa galchuun qabu.
dura bu'uurri isaa sirriitti ijaaramu isaa adda baafatuun qaba. Dura barumsa oolmaa daa'immanii baratuu qaba. Itti aansuun mana barumsa idilee seenee sadarkaa duraa fi lammadaa baratee qormaata dabruu qaba. Yoo qormaata saniin dabree bakka saniif ni mala ja'amee itti amaname qofa kolleejjii fayyaa seena. Haaluma wal fakkaatu rabbiin ol aane kan wantoota nuti arkuu hin dandeenye hunda beeku kan beekumsa waa hundaatuu qabu waa'ee ilma namaatis ni beeka. Qur'aana keessa suuraa Ra'ad suuraa 13ffaa aayaa 38 irratti likulli ajalin kitaab jedhe yeroo hundaaf kitaabaatu jiraa jedhe. Qur'aana keessatti kitaabni 4 maqaan isaanii himamee jira. Tawraat, Zabuur, Injiil fi Qur'aan. Haa ta'u malee kitaabban hedduun buufamanii jiran. Rabbi ilmi namaa guddachuu yookiin qaroomuu akka qabu ni beeka. Qur'aana yeroo jalqabaatti yoo buuse, yeroo Nabi Aadamitti alayhi salaam yoo buuse, ilmi namaa yeroo san jiru dhaamsa san hubatuu akka hin dandeenye ni beeka. Sababa kanaaf waxyii Qur'aana dura buufame kan Injiil ja'amu keessatti kan arra macaafa ja'aniin nuti macaafni amma jiru kun guutumatti Injiila jenneen amannu. Garuu macaafa keessa bakki gariin tarii dubbii Rabbii ta'uu danda'a. Macaafa san keessatti Wangeela Yohannis boqonnaa 16ffaa lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Iyesuus Kiristoos nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu. Ansilaa waaniin isinitti himu hedduun qaba. Garuu isin amma waan kana ba'achuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa wayita dhufu. Inni gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. Waan dhufuuf deemu isinitti hima. Inni maqaa kiyyaaf ulfina kannaa jedhe. Yeroo sanitti Yesus Kiristoos dhaamsa san ni beeka ture. Garuu uummanni isa waliin jiru san dhaamsa san hubatuu akka hin dandeenyees ni beeka. Kanaafuu ergamaan xumuraa wayita dhufu waan if dura mudatu isinitti himaa je'ee hordoftoota isaatti hime. Kanaafuu haaluma wal fakkaatu Rabbiin ol aane ilmi namaa waxyii xumuraa fi goolabbii kan ta'e Qur'aana yoom akka fudhatu danda'u ni beeka. Sunis waggaa 1400 dura ta'e. As far as the second part of the question is concerned, gara gaafii teetan lammadaatti hoggaa dhufu namoonni Qur'aana dura jiraatan maal mudatan jette. Ilmi kiyya mana barumsa sadarkaa duraa yoo seene qormaata meedikaalaa hin qormaatamu. if he goes to higher school, Inni qormaata sadarkaa duraa madaalu qormaatama. Gara sadarkaa lammaffaatti yoo dabrees gaafii sadarkaa lammaffaatu kan namaaf. Itti aansuun kolleejjii achirraayis kan birootti tarkaanfachaa deema. Waliigallee kanaafuu haaluma wal fakkaatuun dhaamsi bu'uuraa kan Rabbi kitaabban hunda keessa kaa'e waxyii jalqabarraa kaasee hanga waxyii xumuraatti jiru wal fakkaataadha. Sunis Rabbii tokkichatti amanuudha. Isa malee qaama biraa gabbaruu dhabuudha. Ergamaa jalqabaa Nabi Aadam alayhi salaam irraa kaasee Nuux, Ibraahim, Muusaa, Ciisaa, Muhammad nageenyi Rabbii hunda isaanii irratti haa jiraatu. Waanuma tokko barsiisan. Sunis tokkichummaa Rabbiitii fi tawxiida. Inshaa Allah waa'ee tokkichummaa Rabbii fi tawxiidaa xumura koonferansii kanaa irratti nin dubbadha. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. hope that answers the question. Gaafii keetiif galatoomi. Namni muslima hin ta'in kan gaafii gaafatu jira. Hayyee maayikii warra dhiiraa kan duubaan jiru irraa fuuna. Obboleessa maqaa kee fi dalagaa kee nuu ibsi itti fufi. Could you please state your name and your occupation, please? Good evening everyone, my name is Sanjeev. Akkam ooltan hundi keessan maqaan kiyya Sanjii jedhama. Kaampaanii Laandimaark jedhamu keessa bulchiinsa keessaan hojjedha. Islaamummaan wal qabatee gaafilee muraasaan qaba. Garuu gaafii lama gaafatuun barbaada. Islaamummaan lammada dhalachuutti amanaa? Gaafiin lammaffaa ammoo Islaamummaa keessatti if ajjeesuun dhoorkaadha. Namoonni hedduun Paakistaanii fi biyyoota Arabaa keessatti boombii ifitti hidhuudhaan dhoosanii namoota hedduu ajjeesutti jiran. Eenyutu waan akkanaatti isaan kakaase? Dhuguma isaan Islaamummaa hordofaa jiranii? Eenyutu isaan kakaase? Gaafiin tiyya tana. Who are the people they are motivating them? Whether they are really following the Islam or who is motivating them? That is my question, sir. The brother has two questions. The first question, Obboleessi gaafii lama gaafate. Gaafii duraa Islaamummaan irra deebi'anii dhalachuutti amanaa jedhe. Gaafii lammadaa ammoo Islaamummaa keessatti if ajjeesuun dhoorkaa eegate. Paakistaanii fi biyyoota biroo keessatti namoonni boombii ifitti hidhanii dhoosuun namoota hedduumaaf ajjeesanii jedhe. Gaafii lama gaafate. Gaafii duraa tan Islaamummaan irra deebi'anii dhalachuutti amanaa jettuun wal qabatee deebisaan jiru. Irra deebi'anii dhalachuu qofa gaafii jettu yoo gaafatte deebisaan eeyyan ta'a. Wanni nuti itti amannu ilmi namaa yeroo takka qofa dachii tanarra jiraata. Qur'aanni lubbuu isiniif kenninee gara dachii tanaa isin finne itti aansee isin ajjeefna. Sanbooda addunyaatti aanutti irra deebinee isin kaasna ja'a. Kun ammoo qajeelatti waan Veedaa keessatti ibsame. Rigveedaa kitaaba 10ffaa yoo dubbiste waa'ee punarjanam dubbata. Punar jechuun kan itti aanu jechuudha. Janam jechuun ammoo jireenya. Kanaafuu Veedaan waa'ee punarjanam yookiin jireenya itti aanu dubbata. Garuu akka carraa tahee warri Hinduu hedduun hiikaa punarjanam kana akka faallaatti hubatan.
punar jechuun kan itti aanu janam jechuun jireenya nuti musliimoonnis jireenya itti aanutti ni amanna punar janam ja'amus irra deebi'anii dhalachuu ja'amus rakkoon qabu haa ta'u malee warri hinduu hedduun filosoofii samsaaraa ja'amutti amanan jechi kun jecha afaan sanskiriit hoggaa ta'u samsaaraa jechuun dhalachuu du'uu jechuudha irra deebi'anii ka'uu jechuudha marsaa dhalachuu du'uu jechuudha yaanni samsaaraa yookiin irra deebi'anii ka'uu kun veedaa keessatti bakka takkatti illee hin argamu wanni isaan akka ragaatti dhiheessan yaada baagawaad giitaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti argamu kana akkuma ilmi namaa uffata moofaa ifirraa baasee haarawa uffatutti lubbuunis qaama moofaa ifirraa darbitee qaama haarayaan dhuftii ja'a yaada kanaan wal qabateetis baagawaad giitaa hin mormu uppaanishaad keessatti ibsamee jira akkuma buuqataan meerarra deemee meera biraatti cahaja'utti lubbuunis qaama biraa fudhatti yaada jedhu yoo ta'e rakkoon qabu hiikaa kitaaba veedaa yoo fudhatte waa'ee irra deebi'anii dhalachuutii miti kan dubbatu waa'ee punarjanam jireenyatti aanuu qofa dubbata islaamummaanis waanuma wal fakkaataa dubbata garuu hayyoonni hinduu hedduun hubatuun itti ulfaate ilmi namaa akkamitti rakkoo waliin dhalata ilmi namaa akkamitti naafa ta'ee dhalata gariin namaa fayya qabeessa ta'ee dhalata gariin ammoo naafa ta'ee dhalata gariin maatii dureessaa keessatti dhalata gariin maatii hiyyeessaa keessatti dhalata warri hinduu haala kana haqa dabsuu ja'aniin rabbiin akkamitti haqa akkanatti dabsa yaada jedhurraa ka'anii tiyoorii saamsaaraa jedhu karaa godhan tiyooriin kun veedaa keessatti bakka takkatti illee hin argamu veedaan kitaabota amantii hinduu keessaa isa irra ol aanaadha amantii hinduu keessa kitaabota simiritii fi shuritii jedhamantu jira simiritii jechuun kitaabban ilma namaatiin barreeffamani shuritiin ammoo veedaa fi uppaanishad kan of keessaa qabuu fi dubbii rabbiiti jedhamanii fudhataman namni gariin maaf maatii dureessaa keessatti dhalata gariin maaf maatii hiyyeessaa keessatti dhalata gariin fayya qabeessa gariin fayya dhabeessa maaf ta'a yaada kanaaf deebisaa argachuun waan itti ulfaateef tiyoorii saamsaaraa jedhamu kana tolfatan islaamummaan wal qabatee qur'aanni suuraa mulku suuraa 67ffaa aayaa 2 irratti alladhii khalaqa almawta walhayaata rabbiin isa du'aa fi jiruu uume kamii keeysantu dalagaa akkaan tolchee dalaga jechaa laaluufi jedhe jireenya amma jiraataa jirru kun isatti aanuuf qormaata nuti daa'imni hundi badiirraa qulqulluu tahee dhalata yaada jedhutti amanna macsuum tahee dhalata fayya dhabeessa ta'us fayya qabeessa ta'us maatii dureessaa keessatti dhalatus maatii hiyyeessaa keessatti dhalatus qulqulluu tahee dhalata rakkoon hundi ilma namaatiif qormaata akkuma rabbi qur'aana keessatti suuraa baqraa suuraa 2ffaa aayaa 155 irratti akkasuma suuraa anfaal suuraa 8ffaa aayaa 28 irratti ibsetti sodaan beelaan qabeenya isinirraa hir'isuun namni isinirraa du'uun akkasuma midhaan isinirraa baduun isin qormaatuuf jiraannaa jedhe suuraa anfaal suuraa 8ffaa aayaa 28 irratti horiin keessanii fi ilmaan keessan fitnaadhaa jedhe bakka tanatti wanni hubannu qur'aanni ilmaan keessan qormaata nuun jechaa jira daa'imni tokko yoo naafa ta'ee dhalate daa'imni sun abbaa fi haadha saniif qormaata abbaa fi haati namoota gaggaarii ta'uu danda'an namoota rabbii isaaniitti amanan ta'uu danda'an tarii rabbi qormaata dabalataatiin isaan qormaatuu barbaade ta'a daa'ima naafa ta'e eega isaaniif kanneen booda abbaa fi haati sunniin rabbitti ni amanan moo ni kafaran kan jedhu laaluuf qormaata kanname ta'a rakkoon takka ilma namaa wayita tuyxu rakkoon sun tarii adabbiidha yookiin qormaata wanni gaariin tokko yoo jireenya kee keessatti si mudate tarii wanni sun badhaasa yookiin qormaata kana jechuun yoo rakkoon takka nama tokko mudatte wanni sun adabbiidha jechuu miti tarii adabbii yookiin qormaata ta'uu mala wanni gaariin jireenya kee keessatti yoo si mudate tarii badhaasa yookiin qormaata ta'uu danda'a bakka ilmoo naafaa tanatti rabbi abbaa fi haadha san qormaataa jirata tarii rakkoo tana boodaas rabbitti ni amanan ni laata daa'imni rakkoo qabu eega dhalateen booda maatiin muslimaa amantii laafaa qaban maaliif daa'imni kiyya qofti rakkoo waliin dhalata maaliif daa'imni kiyya qofti dhibee waliin dhalata yoo jette rabbi si qormaatutti jira namoonni amantii gaarii qaban rabbiitu kana murteesse ta'us rabbi ni galatoomfannaa ja'an yoo qormaanni guddaa ta'e badhaasnilleen akkasumatti guddaadha qormaata digirii jalqabaa dabruun salphaadha garuu qormaata MBBS dabruun haalaan ulfaata qormaata MBBS ja'amu bira dabarraan maqaa kee duraan kabajaa doktor jedhu itti dabalan sadarkaa guddaadha adaduma qormaanni dabaluun kabajaanis dabala kanaafuu rabbi namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata daa'ima haala sanniin dhalate warri hinduu akki jedhu daa'imni kun jireenya isaa kan duraanii keessatti haraam waan dalageef naafa tahee dhalatee ja'an waan kanaaf ragaa biraa dhiheessuu dadhaban yoo waan gaarii daleeyde fayya qabeessa taatee dhalatta kanaafuu warri hinduu yaanni isaan dhiheessan ilmi namaa jijjiiramaa dhalata akka hinduutti uummanni dachira jiru hundi obboleessa keeti yeroo tokko tokko bineensaas taatee dhalatuu dandeessa yeroo tokko tokko allaattii taatee dhalatta yeroo tokko tokko hantuuta taatee dhalatta
yeroo tokko tokko ammoo balballaa yookiin bararoo taatee dhalatta. Yeroo tokko tokko ilma namaa taatee dhalatta. Ilma namaa tahanii dhalatuun sadarkaa isirra gaariidha. Akka ilma namaatti yeroo torba dhalatta. Waa'ee qormaataa irratti yaada kennuun waan itti ulfaateef filosoofii kanaan dhufan. Daa'imni maaf hiyyeessa yookiin dureessa tahee dhalata? Maaf fayya qabeessa yookiin dhabeessa tahee dhalata? Ja'anii gaafatan. Haaluma wal fakkaatuun namni hiyyeessa tahee dhalates qormaatamutti jira. Dureessi zakaa kennuu qaba. Namni qabeenya hisaabaa ol yookiin waa warqii giraama 85 bituu ol kuufatee qabu. Qabeenya qabu keessaa dhibbeentaa 2.5 waggaan zakaarraa kennuu qaba. Hiyyeessi qormaata kanaan qabxii guutuu argata. Hiyyeessa waan ta'eef waan kennu waan hin qabneef dhibba keessaa dhibba argata. Nuti garuu laalaa kana hiyyeessa namaan jenna. Hiyyeessi gama zakaatiin dhibba keessaa dhibba argata. Dureessi yoo guutumaan guututti ifirraa kenne innillee ni argata. Garuu kun akkas ta'uu qaba je'ee zakaa walakkaa qofa yoo kenne qabxii hir'uu argata. Tarii zakaa guutumaan guututti hin kennu ta'a. Qormaataatu jira haa jennu. Qormaanni sun ammoo laafaa yookiin ulfaataadha. Ni gadditammoo ni gammaddan. Hiyyeessi gama zakaatiin dhibbarraa dhibba argata. Kanaaf ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dureessarra hiyyeessaatu jannata seenuuf carraa guddaa qabaa ja'an. Nuti garuu laalaa hiyyeessa namaan jenna. Nuti hundi isaaf gaddina. Silaa gadduun hin barbaachisu. Kunoo gama zakaatiin dhibbarraa dhibba argatee jira. Dureessi garuu sadaqaa kennuu qaba. Zakaa kennuu qaba. Qabeenya harkate sanirraa ni gaafatama. Akka islaamaatti dachii tanarratti yeroo takka qofa dhalanna. Takka duunaan guyyaa qiyaamaa kaafamna. Saniin irra deebi'anii dhalachuu yoo jettee rakkoon qabu. Punarjanam jettee yoo yaamtees rakkoon qabu. Nuti jireenya du'a boodaa jennee yaamna. Garuu haasa'umaaf jecha waan hayyoonni hinduu ja'an osoon sirraa fudhee yeroo tokko tokko bineensa yeroo tokko tokko ilma namaa taatee dhalatta yaada jedhu haa fudhannu. Obboleessa gaafii takkaan si gaafatu barbaada. Waggaan lakkoofsi ilma namaa kan dhalataa jiru dabalaa jira moo hir'ataa jira? Dabalutti jira moo hir'ataa jira? Dabalutti jira. Dabalutti jira. Baay'ee gaariidha. Hammeenyi dachii irratti ilma namaatiin dalagamaa jiru hoo dabalaa jira moo hir'ataa jira? I can't hear you. San dhageenye hir'ataa jira moo dabalaa jira? Dabalaa jira. Maal jette? Dabalaa jira. Dabalutti jira. Baay'inni ilma namaa dabalaa jira. Hammeenyis dabalaa jira. Osoo filosoofii warra hinduutiin walii galleehuu silaa adada hammeenyi dabaluun lakkoofsi ilma namaa hir'atu qaba ture. So therefore, I believe in... Kanaafuu an kitaabban hinduu warra sadarkaa gurguddaa qaban san fudhatuun filadha. Wayita Chinaayitti konferansii jalqabaa qopheessinee haasawa taasisetti bara 2004tti waa'ee walfakkeenya islaamaa fi hinduuzimii irraa dubbadheetiin ture. Veedaa keessa waa'een tokkichummaa rabbi akka jiru sanama gabbaruun dhoorkaa akka ta'e haasawa godheetiin ture. Kanaafuu waan kitaabban keessatti walfakkaataa ta'e ni hordofna. Marsaan irra deebi'anii dhalachuu yookiin samsaaraa veedaa keessatti argamu. Filosoofii hayyoonni hinduu waa'ee namoota rakkoo waliin dhalataniif qopheessani. Kanaaf ammoo deebisaan islaamaa maal akka ta'e sitti himi kunoo. Because they could not justify why human beings are born poor or healthy, which I've given you the answer in Islam. As far as the second question is concerned, Gaafiin tee lammaffaan ifiin if ajjeesuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Deebisaan dhoorkaadha yoo ta'e namoonni maaf balleessanii badan. Nama waan kanatti isaan jajjabeessuutu jira moo jetti. Qur'aanni suuraa Baqraa suuraa lammaffaa aaya 195 irratti harka keessaniin ifin dhabamsiisinaa ifin ajjeesinaa ja'a. Kanaafuu akka Qur'aanaatti balleessanii baduun dhoorkaadha. Haraama. If ajjeesuun dhoorkamaadha. Nama nagayaa kan biraa ajjeesuu irratti Qur'aanni suuraa Maa'idaa suuraa 5ffaa aaya 32 irratti akkana ja'a. Namni nama lubbuu biraa haqaan malattiin ajjeesin ajjeese. Takkaa namni nama hamtuu dalaguun dachiin balleessin ajjeese. Akka waan nama hunda ajjeeseeti. Namni lubbuu takka jiraachise akka waan nama hunda jiraachiseeti. Kanaafuu nama nagayaa tokko ajjeesuun namni sun hordofaa amantii fedheetis yoo ta'e islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Namni tokko boombii fitti hidhee nama nagayaa ajjeesee yowaahuu osoo fittuun hidhii yoo ajjeese islaamummaa keessatti wanni kun dhoorkaadha. Kanaafuu nama nagayaa ajjeesuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Akka mala waraanaatti yoo fayyadamte. Beeytu warri Jaappaan mala balleessanii baduu kana fayyadamaa turan. Malli balleessanii baduu kun eessaa akka argame beeytu? Akka Profeesara kitaaba Deengituuwiin Ameerikaa jedhuu barreessetti namoonni yeroo jalqabaatiif balleessanii badan warra LTT jedhamani. Warra Taamil Taayigars jechuudha. Garuu arra islaamummaatu itti qeeqama. Maaf akka ta'e hin beeka. Miidiyaadha. Balleessanii baduu warra muslimaatu jalqabe waan jedhu dhageessee beeytaa? Dura warra LTT jedhamantu waan kana jalqabe. Itti aansuun warri Ameerikaatis itti fayyadame. Muslima keessaayis namoonni muraasni fayyadamanii jiran. Garuu warri waan kana karaa godhe eenyu isaan? Haa ta'u malee yakki balleessanii baduu tokko yoo raawwatame
maqaan shororkeessaa muslimaa jedhu saffisaan irratti dhawama. Chaayinaatti waggoota muraasa dura mata duree shororkeessummaa fi jihaada ija islaamummaatiin jedhu irratti haasawa taasiseetiin jira. Waa'ee balleessanii baduutiin wal qabatee islaamummaan maal akka jedhu deebisaa gad fageenyaan kanneetiin jira. Ilma namaa nagayaa ajjeesuu akkasuma lubbuu ifii balleessuun islaamummaa keessatti haraama. Deebisaa siif kanna jeetiin abdadha. Gaafii keetiif galatoomi. Maayikii warra dubartootaa irraa yookaan kan dhiiraa kan duubaan jiru irraa namni muslima hin ta'in yoo jiraate harka keessan baasaa. Yoo hin jirre maayikii warra dhiiraa kan fuuldura irra jiru irraa gaafii itti aanu fuuna. Namni musliman tahin kan gaafii gaafatuu barbaadu yoo jiraate gammachuudhaan simanna. Namni musliman tahin yoo jiraattan sodaadhaan malitti gara maayikiraafoonaa dhihaadhaatii gaafii teessan gaafadhaa. Kun carraa keessani. Amma dura wayitaan gara Chiinaay dhufu gaafiin hundi warra musliman tahin hin gaafatamte. Ammaas warri musliman tahin kan Chiinaay jajjaboodha jeetiin abdadha. Gaafii barbaaddan gaafatuu mirga qabdan. Waaniin an dubbadheen yoo waliigaluus baattan rakkoon hin jirtu. Koottaatii gaafii teessan dhiheeffadhaa. Na amanaa an dargaggeessa. Ta'us qeeqa fudhatuu hin danda'a. Qur'aanaas islaamummaas qeequu ni dandeessan. Kun carraa keessanii gaafadhaa. Yaaboo gara maayikiraafoonaa dhihaadhaatii shakkii isin keessa jirtu qulqulleeffadhaa. Isarraayis dhageessanii jirtanii kun carraa keessanii itti fayyadamaa. Maqaa keetii fi dalagaa kee ibsi itti fufi. Maqaan kiyya Raamaan Kirishnaan jedhama. Injiinara sooftiweeriiti. Gaafii lamaan qaba. Islaamummaa waa'ee qaama ofii erga du'aniin booda nama biraatiif arjoomuu irratti maal ja'a? Ni hayyamamoo ni dhoorka? Gaafiin kiyya lammaffaan ammoo islaamummaa waa'ee awaamaa maal ja'a? Gaafiin kiyya kana. Obboleessi gaafii lama gaafate. Namni musliman tahin gaafii lama yoo gaafate rakkoon qabu. Gaafiin duraa islaamummaan waa'ee qaama ifii du'aan booda namaa kan nurratti maal ja'aa je. Gaafiin lammadaa ammoo waa'ee awaamaati. Gaafii duraatiin wal qabatee aayaan qur'aanaa yookiin dhaamsi hadiisaa kan eega du'an booda qaama ifii arjoomuun ni dandahama yookiin hin dandahamu je'ee qajeelatti irraa dubbatiin jiru. Garuu konferansiiwwan hedduu Saawud Arabiyaa, Maleeshiyaa fi biyyoota garaagaraa keessatti godhame irratti dubbatamee jira. Hayyoonni waan tokko isaan taasisuu irratti walii galanii jiran. Sunis ulaagaan sadii yoo guutame qaama namaa dabarsuun ni dandahamaa ja'an. Tokkoffaa namni qaama sanitti haajamu dhugumatti qaama san arkachuun kan haalaan isaaf bu'aa qabu ta'uu qaba. Yoo qaama biraa fudhachuun kun kan lubbuu isaa hambisu ta'e fudhatuu ni danda'a. Namni qaama namaa arjoomu kun wayita qaama isaa arjoomu kan lubbuu isaa miidhu ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf ayyoon onnee tiyya kan hin du'a. Kanaafuu onnee tiyya kan hin danda'u. Haa ta'u malee ogeeyyiin fayyaa akka ja'anitti kalee lamaan qaama keessa jiran keessaa namni tokko isii takka qofaan jiraachuu ni danda'a ja'an. Kanaafuu kaleen haadha tiyyaa lameenuu yoo miidhamte an kalee tiyya takkittii isiif kennuun hin danda'a. Anis isiinis lubbuun turuu dandeenya. Namni yoo du'e qaama isaa arjoomuu ni danda'a. Garuu yoo lubbuun jiraate qaama lubbuu isaa irratti miidhaa geessu yookiin isa ajjeesuu danda'u arjoomuu hin danda'u. Ulaagaan sadaffaan ammoo maallaqaaf jecha qaama kennuun dhoorkaadha. Namni tokkolleen qaama isaa gurgurachuu hin qabu. Kanaafuu ulaagaan kunniin sadan yoo guutaman qaama arjoomuu ni danda'ama. Very well can be done. As far as the second question is concerned, what does Islam have? Gaafiin teeta lammadaa ammoo islaamummaan waa'ee warra awaamaa maal ja'aa jette. Dhimma kanarratti awwaaniin itti amanu tokkoon qaba. Obboleessa ati awaamaa? Miti. Lakkii awaamaa miti jedhe. Awwayitaan nama awaamaa tokko wal arku wanni inni an dura godhu nama awaamaa saniin baga gammaddeen ja'an. Namoonni zaakirmaaf nama awaamaatiin baga gammadde ja'anii ajaa'ibsiifatuu malan. Sababaan an nama awaamaa saniin baga gammadde ja'uuf namoonni hedduun ijuma guduunfatanii amantii qabatan. Tokko waan abbaan hinduu ta'eef inninis hinduu ta'uu mala. Kunis waan abbaan kiristaana ta'eef kiristaana ta'a. Musliimoonni hedduunis waan abbaan muslima ta'eef islaamawan. Namni awaamaa kun garuu sammuu isaatti fayyadamee yaadu jira. Tarii maatii amantii qabdu keessatti dhalachuu mala. Abbaan isaa nama amantii qabu ta'uu mala. Garuu gooftaan akkamitti nyaatatti haajama? Gooftaan akkamitti du'a? Gooftaan akkamitti soba je'ee maatirraa fagaate? Sababaan an baga gammadde ja'uuf waan inni qaama shahaadaa tan duraa je'eefi. Qaamni shahaadaa kan duraa laa ilaaha jechuudha. Gooftaan hin jiru jechuudha. Wanni narraa eeggamu akka namni awaamaa sun illa Allah ja'u godhuudha. Allah malee kan ja'u itti da'uuf hin qaba. Inshaa Allah akka akkas jooniin godha. Dalagaan silaanarraa barbaadamu walakkaan naaf dalagamee jira. Nama musliman tahin kan gooftaa biraatti amanuun dura gooftaan inni gabbaraa jiru sun gooftaa sirrii akkan taane itti mul'isuun qaba. Eega gooftaan inni gabbaraa jiru sun sirrii akkan taane isaa mirkaneesseen booda waa'ee gooftaa isa dhugaa itti himuun qaba. Garuu nama awaamaa kanaan wal qabatee silaa dalagaan irraa barbaadamu walakkaan naaf dalagamee jira.
namni kun qaama shahaadaa kan duraa laa ilaaha jechuun walii galee jira wanni narraa eeggamu illa Allah akka jedhu godhuudha inshaa Allah sanammoon hin godha gaafiin duraa an nama awaamaa gaafadhu gooftaa jechuun maal jechuudha tan jettu tana namni tokko gooftaan hin jiru jechuudhaaf dura hiikaan gooftaa maal akka ta'e beekuu qaba yoo hiikaa gooftaan beeyne gooftaan hin jiru jechuun danda'u fakkeenyaaf wanni kun qalama yoon jedhe garuu wanni kun qalama Is this a pen? miti wanni kun kitaaba wanni kun qalamaa miti jechuudhaaf durarratti hiikaa qalamaa beekuu qabda namoonni gariin lakkii zaakir wanni kun kitaaba akka ta'e waan beeynuuf qalamaa miti jechuu dandeenya jechuu malan akkas jechuun danda'an wanni kun kitaab ja'ama yooniin je'ee si gaafadhe lakkii kun kitaab miti jechuu dandeessa yoo nama hiikaa jecha kitaab je'uun beeyne taate wanni kun kitaab miti jechuudhaaf dirqama hiikaa jecha kitaab je'u beekuu qabda sababni isaa kitaab jechuu fi buuk jechuun waanuma tokko kanaafuu wanni kun qalamaa miti jechuudhaafis hiikaa qalamaa beekuun barbaachisaadha tarii hiikaa kitaabaa beekuu yookiin beekuu dhabuu dandeessa waliigallee haaluma kanaan gooftaan hin jiru jechuudhaaf hiikaa gooftaa beekuu qabda namni awaamaa kun gooftaan akkamitti nyaatatti haajama akkamitti kijiba wal'aansoo godhee akkamitti moohatama kanaafuu an gooftaa kanatti hin amanu jechuu mala anis gooftaa akkanaa kanatti hin amanuun ja'an laa ilaaha sanbooda hubannoon sirrii tan gooftaa maal akka ta'e ittiin hima hubannoon sirrii suuraa ikhlaas suuraa 112 aaya 1 hanga 4 irratti ibsamee jira inshaa Allah mata duree kanarraa guyyaa xumura koonferansii tanaa irratti irraa hin dubbadha namni awaamaa kun gooftotii kijibaa balaaleeffatutti jira itti aansuun nama awaamaa kana waan isa gaafadhuun qaba meeshaa tokkotu jira haa jennuun ja'an meeshaa tana namni tokkolleen dachii tanarratti amma dura arkeen beeku namni tokkolleen waa'ee meeshaa tanaan beeku eegasuu waa'ee meeshaa tanaa akkaataa meeshaan tun itti hojjettu kan sitti himuu danda'u eenyu jeetiin gaafadha namni awaamaa kunis namni waa'ee meeshaa takkaa dachii tanarratti argamteen beeynee natti himu hin jiru waa'ee meeshaa namni tokkoon beeynee akkaataa meeshaan sun itti daleedu kan himuu danda'u nama meeshaa san uume je'ee deebisa gariin namaa kan oomishe qofaatu sitti hima jechuu mala gariin namaa kan kalaqeetu sitti hima jechuu danda'an gariin ammoo kan meeshaa san hojjete je'ee deebisa uumaa oomishaa kalaqaa hojjetaa je'ee deebisuu mala ta'us deebisaan isaa walma fakkaatti jecha inni fayyadame qoratuuf hin cinqamu waan inni je'e irrumaa hin fudha itti aansuun gaafii biraatiin isa gaafadha dhimma kanarratti barumsa kannee waan hin jiruuf asitti hunda irra deebi'uu hin danda'u itti aansuun addunyaan tun akkamitti uumamte je'eetiin gaafadha innis waa'ee biig baangii hima anis wanni kun yoom beekame je'eetiin gaafadha innis bara 1973 je'ee deebisa akka saayinsiitti barri kun kaleessa ja'ama waggaa 30 fi 40 dura waa'een biig baang kan ati amma waggaa 30 fi 40 dura beeni jettee himtu kana qura'aanni waggaa 1400 dura dubbatee jira je'eetiin itti hima eenyutu waa'ee kana dubbatuu danda'a je'eetiin gaafiitti aansa innis durdurii ta'uu mala je'ee deebisa anis hin mormu ittiin fufa bocni lafaa maal fakkaata je'eetiin gaafadha innis dur uummanni diriirtuudha je'ee amana amma garuu boca hanqaaquu akka fakkaattu beene je'ee deebisa wanni kun yoom beekame yoo jetteen bara 1577tti wayitaa saha faransiis dachira naannawee beekamee ja'a wanni kun yoomi waggaa 304 dura qura'aanni waa'ee kanaa waggaa 1400 dura dubbate eenyutu waan kana yeroo sanitti dubbatuu danda'a je'eetiin gaafadha innis tarii ergamaan keessan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyuu namaa ta'uu malaa ja'a ammaas hin mormu ittumaan fufa ifni ji'aa kan isaati moo kan balaqqeessa'ee je'eetiin gaafadha innis dur ifaan addeessaa ifaasaati jennee yaadaa turre amma garuu waggoota 100 dura ifaa balaqqeessa'ee akka ta'e beeynee ja'a ifaan addeessaa ifaa balaqqeessa'ee akka ta'e waggaa 1400 dura suuraa al-furqaan suuraa 25ffaa aayaa 61 irratti ibsamee jira waan kana yeroo sanitti eentu himuu danda'a je'eetiin gaafadha bakka tanatti ni cal'isa deebisaa inni naaf kennuun eegu ittumaan fufa mana barumsaatti dur aduun bakkuma takka akka dhaabbattu barsiifamne aduun hin naanno'itu ja'anii nu barsiisan namni awaamaa sun kun qura'aana keessatti ibsamee jira je'ee gaafata lakkii kana duriin mana barumsaatti baradhe je'eetiin deebisaaf garuu qura'aanni aduu fi jiinii yookiin addeesni ni naannawanii ja'a akka saayinsiitti waan kana dhiheenya kana beekuu dandeenya waggaa 25 dura mana barumsaatti aduun hin naanno'itu ja'amnee barsiifamne qura'aanni waggaa 1400 dura aduun ni naanno'itii je'ee nuuf hime waan kana saayinsiin dhiheenya kana beeke eenyutu waan kana yeroo sanitti himuu danda'a je'eetiin gaafadha yeroo tanaas cal'isuu mala deebisaan eegin itti fufi dhugaawwan saayinsii taniin haasawa kiyya keessatti ibsettiin hima
dhugaa saayinsii takka eegaan ibseef hin booda waan kana eenyutu dubbatuu danda'a jeetiin gaafadha. Xumura irratti uumaadha, oomishaadha, kalaqaadha, hojjetaadha je'ee deebisa. Uumaa kana, oomishaa kana, kalaqaa kana, hojjetaa kana nuti islaamummaa keessatti Allah jennee yaamna. Arraan tana saayinsiin rabbiin hin jiru jechaan jiru. Laa ilaaha wantoota rabbitti fakkeeffamanii gabbaraman didaa jira. Illa Allah. Sah Faransiis Biigan filoosofarii beekamaan beekumsi saayinsii kee xiqqaa yoo ta'e awaama si godha. Saayinsii gad fageenyaan beekuun ammoo nama rabbitti amanu si taasisaa jedhe. Kanaafuu haasawa kiyya kana kan qur'aanaa fi saayinsii ammayyaa jedhu kanaan jiraachuu rabbii karaa saayinsiitiin mirkaneessuu ni dandeessa. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. Obboleettiiwwan teenya dubartoota muslima hin ta'in kan isin jidduutti argaman gaaffii akka gaafatan jajjabeessaa. Kun isaaniif carraa akkaan gaarii ta'eedha. Kanaafuu akka gara maayikiraafoonaa dhufan jajjabeessuu qabdan. Hayyoo obboleessaa maqaa fi dalagaa kee ibsii gaaffii kee dhiheessi. My name is Ritesh. Maqaan kiyya Raatesh jedhama. Barataa kutaa 10ffaati. Gaaffiin tiyya amantiin hundi haala uffannaa irratti waan daangaa godhe qaba. Dubbiin tiyyetuun dubartoota qofatti xiyyeeffatti. Haalli uffannaa kun yeroo irratti hundaa'ee jijjiirama. Garuu burqaan yookaan niqaamni hanga ammaatti hin jijjiiramne. Maaf yeroo waliin jijjiiramuu dhabe. Akkasuma gaaffii dabalataa takkaan qaba. Dhiifama naaf godhaa. Yeroo ramadaanaatti musliimoonni hundi ni soommanan. Halkan ammoo ni sooratan. Eegasuu soomana maaliif soommanan? During Ramzan, I've seen all the Muslims will be fasting. The brother said that by the passage of time, obboleessi wanni gaafate amantiin hundi uffannaa mataa isaa qaba. Ta'us adaduma yeroon jijjiiramuun uffannaan jijjiiramaa jira. Garuu dubartoonni muslimaa hanga ammaa maaf burqaa yookiin niqaaba uffatanii jedhe. Obboleessa uffannaan wal qabatee islaamummaa keessatti ulaagaalee guutamuu qaban 6tu jira. Dhiiraaf uffannaan handhuurarraa ka'ee hanga jilbasaa uwwisuu qaba. Yoo xiqqaate qaamni hangi kun uwwifamuu qaba. Dubartootaaf ammoo qaamni isii guutuun uwwifamuu qaba. Wanni mul'isuun hayyamamu harkaa fi fuula qofa. Hayyoonni gariin kan fuullinis uwwifamuu qaba ja'anni jiran. Ulaagaaleen 5 hafan ammoo dhiiraafis dubartiifis wal fakkaatoodha. Inni lammadaa uffannaan sun itti maxxanee kan boca qaama isaanii mul'isu ta'uu qabu. Uffanni sun bal'aa ta'uu qaba. Kan sadaffaa ammoo haphii tahee kan namni uffata san keessaan qaama namaa laalu ta'uu qabu. Afraffaan uffanni haalaan bareedee saala faallaa akkaan hawwatuu qabu. Shanaffaan uffannaan san uffata warra kafaree fakkaatuun qabu. Jahaffaan ammoo uffannaa saala faallaa fakkaatuun qabu. Dhiirri uffata dhiiraa, dubartiin ammoo uffata dubartii uffatuu qabdi. Kanniin ulaagaalee bu'uuraa 6. Ulaagaaleen 6 kunniin amantiilee biroo keessattis ibsamanii jiran. Macaafa qulqulluu yoo dubbiste kitaaba keessa deebii yookiin Diitornoomii boqonnaa 22ffaa lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartii dhiirri hin uffatin, namni waan akkasii dalage Waaqayyo biratti jibbamaadha. Dabalataan Ximooteewos duraa boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 9 irratti akkana jedha. Warri dubartii ammoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuu, warqii fi callee naqachuu, uffata qaalii uffachuu, daangaa dabranii of kuuluu osoon tahin uffata qajeelaa akka tahutti uffachuudhaan maal naan ja'uudhaan of qabuudhaan haa ta'u. Dabalataan Qorontos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 hanga 6 irratti akkana jedha. Dubartiin waldaa keessatti Waaqayyoon kadhattu yoo rifeensa isii hin haguugne ofuma salphifte. Yoo hin haguugganne haa haaddattu. Aayaan Qur'aanaa yookiin hadiisni dubartiin rifeensa hin haguugganne haa haaddattu jedhu hin jiru. Garuu macaafni seera kana haalaan jabeesse. Macaafni dhimma kanarratti Qur'aana caalaa seera jabeesse. Dubartiin Rabbi kadhattu rifeensa hin haguugdu taanaan haa ifirraa haadduu jedhe. Wanni wal fakkaataan kitaabban Hinduu keessatti illee ni argama. Kitaabban Hinduu yoo dubbistan seenaa Raamaayaan keessatti ibsamee jira. Wayita Pasuraam gara Raam dhufu haadha warra isaa Siitaadhaan akkana jedhe. Inni hangafa keeti. Kanaafuu ijatee gaqqabadhu. Hayaa'a kee eegi je'een. Rigveedaa kitaaba 9ffaa himni 85 mantaraa 30 irratti akkana jedha. Dubartiin uffata dhiiraa uffattu uffata san xurayisaa jirti. Uffata dhiiraa uffatuun qabdu. Rigveedaa kitaaba 8ffaa keessatti Barahmaan dubartoonni rifeensa isaanii haa haguugan je'ee ajaje je'ee ibsamee jira. Kanaafuu kitaabban Hinduu keessatti, kitaabban Kiristaanaa keessatti, kitaabban Islaamaa keessatti hayaa'a ifii eeguun dirqama akka ta'e ibsamee jira. Rifeensa uwwisuu akka qaban as keessatti himamee jira. Haa ta'u malee waan ati jetteen waliif hin gala. Adaduma yeroon jijjiiramaa dhufuun warra Kiristaanaa yoo laalte haalli uffannaa isaanii jijjiiramee jira. Dubartoonni bataskaana keessa tajaajilan rifeensa isaanii ni uwwisan. Warri kun qulqulluu ja'aman. Garuu dubartiin muslimaa yoo rifeensa isii uwwiste cunqurfamtee jirtii ja'aniin. Maaliif? Double standards.
If you see a nun, dabil istaandaard waan ja'amutu jira. Suuraa Maariyaam yeroo hunda isii uffatte argita. Isiin akka muslimaatti uffatte. Isiin muslima, dubartii muslimaati. Qaamni isii guutuun seeraan uwwifamaadha. Harkaa fi fuula qofaatu mul'ata. Wanniin ansii walii galu yoo ulaagaalee jahan sanniin eege jijjiiruu rakkoon qabu. Gama faashinaatiin akkaataan hijaabaa, niqaabaa, abaayaan jijjiiramee jira. Ulaagaa jahan keessaa osoo hin bahin bifasaa gurraacharraa gara cuquliisaa fi magaalaa yoo jijjiirte rakkoon qabu. Hanga ulaagaalee jahan hin cabsinitti waan kana godhuu ni dandeessa. Kanaaf ammaan tana hijaaba faashina garagaraatiin argita. Haa ta'u malee faashinni niqaabaa haalaan bareechifamee ulaagaalee ja'ame jahan keessaa bahaa jira. Wantoonni calalaqaan hedduun itti dabalamaa jira. Kunis saala faallaa harkisuudhaaf godhamaa jira. Kun haraama. Waan saniin alaa jijjiirtee diimaa yookiin gurraacha yoo uffatte rakkoon qabu. Namni hedduun bifti gurraachi dirqama isaa. Gurraachi dirqamaa miti. Yoo uffata gurraacha uffatte tarii torbaanitti yeroo takka qofa miicuuf dirqamta. Adii uffannaan ammoo guyyaa hunda miicuu qabda. you have to wash every day. The choice is yours. You wear white and wash it. Filmaanni keeti. Adii uffattee guyyaa hunda dhiquu fi gurraacha uffattee torbaanitti yeroo takka qofa dhiquun filannooteeti. Hanga ulaagaalee hijaabaa jahan hin cabsinitti uffachuu mirga qabda. Ammaan tana hijaabni faashina garagaraatiin dhufaa jira. Hanga ulaagaalee jahan hin cabsinitti uffatuu ni dandeessa. Garuu kan hayaa'a eegu ta'uu qaba. Hayaa'a eegnaan ni hayyamama. That you see in Ramadan. Gaafiin lammadaa Ramadaana keessa musliimoonni hedduun ni soommanan. Guyyaa soommanaa halkan ammoo soorataan dabarsan jette. Gaafii tana na gaafatuu keetiif hedduun si galatoomfadha. Maaliif soommanna? Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Al-Baqraa suuraa lammaffaa aaya 183 irratti yaa warra Rabbitti amantan akka diliirraa dhoowwamuu barattaniif jecha akkuma warra isiniin duraarratti soommanni dirqama godhametti soommanuun isinirraas kaayamee jira. Dirqama godhamee jiraa jedhe. Arra akka saayinsiin nutti himutti yoo beela to'achuu dandeesse fedhinnaalee teetanniin hafan to'achuu ni dandeessa. Kanaafuu yoo soommante fedhinnaalee teetanniin hafan to'achuu ni dandeessa. Dubbii ati jettuun waliif hin gala. Muslima hunda jechuus baattu. Osoo muslima hedduullee jetteenuma ta'a. Musliimonni hedduun ammaan tana ni soommanan. Wayita soommana furan ammoo ayyaana soorataatti deebi'an. Kun ammoo kaayyoo silaa soommanni kaayameef san bilaash godha. Waan ati jetteen waliif hin gala. Namoonni hedduun guyyaa gara halkaniitti halkan ammoo gara guyyaatti jijjiiran. Guyyaa guutuu rafaa oolanii halkan guutuu ammoo kirkee taphataa bulan. Jireenya duraan beekame san itti fufsiisuu qabda. San keessatti ibaadaa heddummeessuu qabda. Wayita soommantu hammi soorataa ati soommantu gad xiqqaata. Kun ammoo fayyaa qaamaatiif gaariidha. Garuu heddummeessitee nyaatta taanaan rakkootu si mudata. Karaa sirrii taheen yoo soommante faayidaa hedduu argatta. Isa kanaaf viidiyoo tiyyataniin dhimma kanarraa haasawee ilaaluu ni dandeessa. Dhimma soommanaa irratti sagantaa kutaa 64 qabu dalageetiin jira. Sagantaan tun Ramadaana keessa dhihaatti. Inshaa Allah faayidaalee soommanaa hedduu achi argachuu ni dandeessa. Deebisaasiif kana je'eetiin abdadha. Yoo gaafii dubartii muslima hin taane qabaatte nuuf dhiheessi. Assalaamu alaikum. Gaafii tana dubartii muslima hin tahin bakka bu'eetiin gaafadha. Maqaan isii Baandeenaa jedhamti. Barumsa ammaati nuuf kennite anaaf waan haariya. Beekumsi qiyyaas xiqqaadha. Kanaafuu gaafii bu'uuraa takkaan si gaafadha. Aayaalee Qur'aanaa 6,000 ta'an keessaa kan 10,000 lakkaa'aman. Waa'ee saayinsii eega dubbatan ta'e dubbiin ijoo Qur'aanaa maali? Sister, that's a very good question. That if the Quran contains more than 6,000 verses and more than 1,000 speak about obboleettiin gaafii bareedduu gaafatte. Qur'aanni aayaalee 6,000 ol qabaatee 1,000 ol ammoo waa'ee saayinsii eega dubbatu ta'e dubbiin ijoon Qur'aanaa maali jette. Obbolii akkumaan gaafii duraarratti ibsetti ergaan yookiin dubbiin ijoo Qur'aanaa tawxiida. Rabbii tokkichatti amanuu isa qofa kophaasaa gabbaruudha. Akkumaan amma dura dubbadhe Qur'aanni kitaaba saayinsiitii miti. Inni kitaaba saayinsiiti. Saayins kitaaba aayatoota yookiin mallattooleeti. Qur'aanni kitaaba jireenya kee akkamitti akka tolfatuu qabdu sitti mul'isu. Nama shirishirii Raavishaankar jedhamu wajjiin wayite wal morminutti kitaabni kun ogummaa jireenyaa irratti kitaaba irra gaariidha je'eetiin itti hime. Best book on art of living. Kitaabni waa'ee ogummaa jireenyaa akka gaariitti ibsu Qur'aana. Kitaabni kun kitaaba akkaan gaariidha. Ummata miseensa biliyeena 1.3 ol ta'uu qaba. Kitaabni kun akkaataa jireenya kee itti oofattu si barsiisa. Qur'aanni kalimaa Rabbii waan ta'eef aayaan Qur'aanaa tokkichi kallattii garagaraatiin ilaalamuu danda'a. Aayaanni waa'ee saayinsii irraa haasa'u kan 1,000 caalu kun qophatti waa'ee saayinsii qofa dubbatan jechuu miti. Dhimmoota biroollee ni dubbatan. Kun bareedina Qur'aanaati. Namni waa'ee saayinsii hin feenes yoo dubbise ni hubata. Namni saayinsii beeku yoo dubbise ammoo kallattii addaatiin hubata.
namoota lachuu ni quubsa kun bareedina qur'aanaati kana jechuun qur'aanni kitaaba saayinsiiti jechuu miti tahullee aayaan qur'aanaa tokkolleen kan saayinsii hangammaatti mirkanaa'een walitti bu'un jiru kitaaba rabbii waan ta'eef kitaabni kun qajeelfama akkaataa jireenyaa ibsa rabbii tokkotti akka amannu akkamitti akka isa gabbaruu qabnu akkamitti akka jireenya keenya qajeelfannu nu garsiisa waan gaarii fi hamtuu ibsa wantoota fardii tahan kan namni dalaguu qabuu fi wantoota hamoo tahan kan namni irraa fagaatuu qabu nu barsiisa deebisaasiif kana jeetiin abdadha and the prohibited things that you should abstain from. It's mentioned in the Quran. Hope that answers the question, sister. obbolii gaafii biraa kan nama muslima hin ta'in irraa dhufe yoo harkaa qabaatte itti fufi. Barumseeti nuuf kannite nama hawwata. Odeeffannoolee ammaatii nuuf kannite kan nama asitti argame keessaa waan kana amma dura namni hangam akka beeku addaan baafatuudhaaf akka harka isaanii baasannaa gaafatta. Kan itti aanu ammoo barumsee ammayyaa fi quraanni maaliif waliin kennamuudhaaf. Sister has a question that from the audience. Obboleetiin ummata as jiru keessaa hangam keessantu waa'ee barumsaan amma waltajjii irratti kannee kana beeka tan jettu beekuu barbaaddi. Yaaboo harka keessan baasaa. Maashaa Allah hedduudha jechuu dandeenya. Hundaas tahuu baatu dhibbeentaa 50 ol kan tahan ni beekan. An kitaaba qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simamoo wal dida jedhu barreesseetiin jira. Kitaabni kun hulaa konferansii tanaa irrattis namaaf qoodamutti jira. Namoonni hin arkatin wayita asirraa baatan arkachuu dandeessan. kitaabni qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simamoo wal dida jedhu inshaa Allah hulaa irratti ni qoodama. Kitaaba fakkii halluu garaagaraa qabaniin guutame. Gaafii lammadaatiin wal qabatee barumsi ammayyaa maaf warra muslimaatiifis hin kennamnee jedha. Obboleettiin akkuma hubatuu dandeessu kanneen dhibbeentaa tokko yookiin 10 yookiin dhibbeentaa 10 gad tahantu harkan baasine. Kanaafuu maashaa Allah hedduun isaanii baratanii jiran. Tahullee barumsa kana hordofuuf dhufan. Tarii kutaa gaafii fi deebisaatiif jecha dhufan ta'a. Qaama sagantaa tanaa keessaa sun isa irra gaariidha. Obbolii islaamummaan wal qabatee wanni jalqaba rabbiin ol aanaan qur'aana kabajamaa keessatti nu ajaje ajajni waahii xumuraa fi goolabbii keessatti kenname salaataa kan jedhu miti hajjii godhaa kan jedhu miti iqraa kan jedhu dubbisi qara'i labsi kan jedhu kana kanaafuu ajajni duraa rabbii ol aanaan waahii xumuraa fi goolabbii keessatti kenname dubbisuu kan jedhu kana waa'ee barumsaati. Sababa kanaaf muslimni yeroo isaa irra guddaa barumsa irratti fixuu qaba. Alhamdulillah ummanni kibbarraa dhufe warri kerallaa warri cinaay ummata biraa wajjin yoo wal bira qaban alhamdulillah gaariidha. Musliimoonni kerallaa dhibbeentaa dhibba warra barate. Musliimoota qofa osoo hin taane warri kerallaa hundi baratanii jiran. Musliimoonninis warri musliman tahinis baratanii jiran. Kanaafuu dhiibbaan addaatis ni jira jechuudha. Islaamummaan wal qabatee ammoo muslimni hundi baratuu qaba. Dhaamsi warran baratiniif dabarsinuus kanuma. barumsa baratuun haalaan barbaachisaadha. Rabbiin ol aanaan subhaanahu wa ta'aalaa wahyii xumuraa fi goolabbii keessatti jalqaba waa'ee barumsaan nu ajaje. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. You should be educated. So that's the message for those who are not educated, that acquiring education is important, and that is the first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala in the last and final revelation, the glorious Quran. Hope that answers the question. If the sister could please stay at the microphone, I'll come Obboleettiin maayikuma bira turii nu eegi. Akkuma warra dhiiraa irraa gaafii fuudheen gara keetitti deebi'a. Dubartiin biraa tan muslima hin ta'in tan gaafii qabdu yoo jiraatte gara fuulduraa dhiyaatuun gaafii akka gaafattu taasisaa. Hagasiif obboleessa fuuldura irraan jiru irraa fuuna. Good evening again, everyone. It was amazing to see how much. Akkam ooltan isaniin cuftinu haasa'u kee eega dhaga'een booda quraanii waa'ee saayinsii kan cuf qabaachuun isaa haalan na ajaa'ibe. Garuu fakkeenya ati qura'aan keessaa kennitu wayita laalu fakkeenyota saniin saayinsiin bira gahee qoratee mirkaneessuu isaatiin dur amananii fudhatuun hedduu rakkisa. Fakkeenyaaf dammi keessa dawaattu jiraa jedhu quraanii akkuma haasa'u kee keessatti ibsitetti namni tokko baal summii qabu tokkoon yoo miidhame dammi daraara baal sanii irraa tolfamu dawaadhaa jette. Kanaafuu rabbiin olaan dhimmoota waa'ee saayinsii kan eega saayinsiin qoratee bira gahee mirkaneesseen booda amanamuu danda'an dubbatuun isaa maal fayyada? Dabalataanis quraan keessaa waan saayinsiin hagammaa bira hin gahin ka'if duraaf bira gahuu danda'u dhugaa saayinsii tokko naa himuu dandeetta? Brother, that's a very good question that I've mentioned many things about science indirectly saying all. Obboleessi gaafii bareedduu gaafate.
waa'ee saayinsii qabxii hedduu kaasuu kiyya ibsee jira. Wantoonni saayinsiin amma bira gahaa jiru kunniin durumaa islaamummaa keessatti ni beekaman jechuu kiyyaa simee jira. Garuu qura'aanni waan eega saayinsiin mirkaneesseen booda amanu dursee dubbachuun isaa maal fayyadaa jedhe. Waan haaree biraatis tan saayinsiin hanga ammaa biran gahin yoo jiraate naaf himii jedhe. Obboleessa. Sababa kanaaf warri Arabaa gama barumsa astiroonomiitiin sadarkaa guddaarra gahuu danda'an. Sababni isaatis qura'aana dubbisaa waan turaniif beekumsa san goonfatan. Qura'aanni waa'ee astiroonoomii irratti odeeffannoo hedduu qaba. Akkuma qura'aana dubbisaniin qorannoo gad fageenyaa taasisaa turan. Qo'annoo hedduu gaggeessan. Haala saniin waa'ee saayinsii beekuu danda'an. Qura'aanni dhaamsa gabaabinaan ergame. Kitaaba saayinsii yoo ilaalte mata duree haaree tokko irratti kitaaba fuula hedduu qabu garta. Gama fayyaatiin dhimma tokkorraa qofa barreessuuf mujallada hedduu si barbaachisa. Namoonni hedduun qura'aana kana dubbisuun fedhan. Kun kitaaba guddaadha jedhanii irraa dubbatan. Osoo rabbiin ol aane waa hunda takka takkaan gaqqabee irraa dubbate gamoon guddaanuu kitaaba sannuu qabatuu hin danda'u. Dhaamsa qura'aanaa gad fageenyaan ibsame keessatti kuusuudhaaf gamoo kumaatamaan lakkaa'amuutu nu barbaachisa. Qura'aanni dhaamsa gabaabaadha. Kanaaf musliimoonni hedduun qura'aana dubbisanii gama saayinsiitiin hayyuu ta'uu danda'an. Seenaa if duuba deebitee yoo ilaalte musliimoonni saayinsii fi teekinooloojiidhaan qaroomuu hubatta. Garuu ati gaafii ta'e keessatti waan dabre dhiisii waan ammaa naaf himii jette. Wantoonni an ibse hedduun waan amma dura saayinsiin bira gahuu danda'e. Garuu hedduu isaanii muslimootaatu argate. Garii warra musliman tahintu abuure. Garii warra Awurooppaatu bira gahe. Garuu wanni hanga ammaa saayinsiin bira gahuu hin dandeenye hoo jiraa jette. Waliigallee durarratti waan saayinsiin hangammaa biran geenye garuu kan bira gahuudhaaf carraa guddaa qaburraa hin dubbadha. Qura'aanni waan san dubbatee waan jiruuf an sirrittiin itti amana. Fakkeenyaaf qura'aanni suuraa Ashuuraa suuraa 42ffaa aayat 29 irratti samii fi dachii uumee ammaas waan lubbuu qabu isaan jidduu facaase. Kun ragaa tokkummaa rabbii fi dandeetii isaatirraa hiija. Kanaafuu qura'aanni bakka tanatti dachii tanaan alaas wanni lubbuu qabu ni jira je'ee nutti himutti jira. Arraan tana saayinsiin dachii tanaan alatti wanni lubbuu qabaa ni jira isa jedhu mirkaneessuu hin dandeenye. Garuu saayintistoonni dachii tanaan alatti carraan wanni lubbuu qabu jiraachuudhaa guddaadhaa ja'an. Kanaaf rokkeeta saatalaayitii faa gara addeessaa fi maarsi ergaa jiran. Qura'aanni dachii tanaan alaas wanni lubbuu qabaa ni jirti waan je'eef an ittiin amana. Saayinsiin tarii boruu irra gahuu danda'a. Waggaa 5 booda, waggaa 10 booda, waggaa 100 booda bira gahuu danda'a. Ani garuu qura'aanni waan natti himeef ittiin amana. Arraan tana addunyaan tun akkamitti dhabamuuf akka deemtu tilmaama hedduutu jira. Gariin aduun haalaan guddattee dachii dhabamsiiftii ja'an. Gariin gaarreentu caccaba ja'an. Gariin gaarreentu gasseena ja'an. Gariin galaanaatu irraan garagala ja'an. Gariin ammoo boolla gurraacha keessa seentee dhabamti ja'an. Tilmaama hedduutu jira. Tilmaamni kun hundallee tahuu baatu hedduunsaa waan qura'aanni je'een walii gala. Qura'aanni suuraa Alqiyaamaa suuraa 75ffaa aayat 8 hanga 9 irratti gaafa ji'arraa ifni deeme gaafa aduu fi jiini walitti qabamanii isaan lamaanirraahuu ifaan deeme ja'a. Suuraa Takwiir suuraa 81ffaa aayat 1 hanga 3 irratti gaafa aduun muramtee ifni isirraa deeme gaafa urjiin harcaate gaafa gaarreen bakka isaaniitii deeman ja'a. Suuraa Infixaar suuraa 82ffaa aayat 1 hanga 3 irratti gaafa samiin baqayxe ammaas gaafa urjiin samii harcaate ammaas gaafa baharri hundi walitti baname ja'a. Aayatoonni kunniin waan saayinsiin tilmaameen wal fakkaata. Garuu qura'aanni wantoota kanniin dubbatee waan jiruuf an ittiin amana. Qura'aanni dabalataan suuraa Al-Anbiyaa suuraa 21ffaa aayat 104 irratti akka duraan garaa haadhaa keessatti isin uumnetti qabriidhaa kaafnee dirree qiyaamaatti walitti isin qabna ja'a. Saayinsiin waan kana hangammaa biran geenye. Qura'aanni waa'ee jireenya du'a boodaan jiru dubbata. Saayinsiin waan kana hangammaa mirkaneeffanne. Qura'aanni waa'ee jannataa fi azaabarraa dubbata. Saayinsiin waan sanii hangammaa mirkaneeffanne. Qura'aanni waa'ee jinnii dubbata. Arraan tana warri saayikiloojiidhaa humna addaa tan alaa ja'anii yaaman. Namoota jinniin irra qubattuutu jira. Saniin humna ja'an. Qura'aanni waa'ee kanaa ni dubbata. Qura'aanni namni jalqaba dachii tanarratti uumame Nabi Aadam alayhi salaam akka ta'e dubbata. Saayinsiin hangammaa biran geenye. Carraan waan kana bira gahuudhaa guddaadha. Tarii ati obboleessoo Zaakir waan saayinsii fi teekinooloojiin dhibbeentaa dhibba mirkaneessa irratti haasawa gaarii taasiftee jirta. Garuu ati jireenya du'a boodaatti ni amantaa? Jinnitti ni amantaa? Jannataa fi azaabatti ni amantaa? Ati doktoraa miti? Wantoota kanniinitti amanuun saayinsii faalleessuun ta'u jettee na gaafatuu malta. Deebisaan tiyya lakkii obboleessa faalleessuu miti kan jedhu ta'a. Wanniin ani itti amanu kun saayinsaawaa ta'uu isaatiin amana. Waan qura'aanni je'e kanuma feete fudhu. Waan qura'aanni dubbate keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'u dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'uunsaa mirkaneeffamee jira. Waa'ee astiroonoomii,
waa'ee jiyooloojii, waa'ee marsaa bishaanii, ooshinogiraafii, botanii, baayoloojii, zooloojii dubbadheetiin jira. Dhimmoota kanneen keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'u kan qura'aanni irraa dubbate guutumaan guutuutti sirrii ta'uunsaa mirkaneeffamee jira. Dhibbeentaan hafe ammoo kan 20 ta'u shakkii keessatti galmaawe. Sirriidha hin ja'amne, dogongoraas hin ja'amne. Dhibbeentaa 20 shakkiidha ja'ame keessaa wanni dhibbeentaa duwwaa tuqaa takka ta'u dogongora hin ja'amne. Saayinsii yeroo ammaa tanatti mirkanaawee amanameen qabxiin takkalleen kan qura'aana keessaa wanni kun dogongora ja'ame hin jiru. Hanga ammaa shakkiitu jira. Kanaafuu loojikiin kiyya akkana. Dhibbeentaa 80 kan ta'u dhibbaan dhibbatti sirrii yoo ta'e dhibbeentaan 20 hafe ammoo shakkiidha yoo ja'ame san keessaa tokkolleen kan dogongora ja'ame hin jiru taanaan inshaa Allah dhibbeentaan 20 hafe sunis dhugaa ta'uun isaanii mirkaneeffamaan ja'a. Yoo arraas ta'uu baate boru waggaa 50 booda, waggaa 100 booda, waggaa 1000 booda, Allahu a'lam. Du'a boodaan jireenya akka jiru ni mirkaneessan, jinniin akka jirtu ni mirkaneessan, azaabni akka jiru ni mirkaneessan, jannanni akka jiru ni mirkaneessan. Kanneen birootis mirkaneessuuf jiran. Mata duree wantoota saayinsiin hin mirkaneessine kan garuu if dura mirkaneessuuf jiru irratti barnoota tokko guutuu kennuun hin danda'a. Deebisaasiif kan je'eetiin abdadha. Gaafii keetiif galatoomi. Dubartoota biraa namni muslima hin taane yoo jiraate gaafii dhiyeeffatuu dandeessi. Obboleettii teenya Vaandeenaa irraattu ni gaafii xumuraati. Dandeettiin kee kan waa haffazuudha ajaa'iba. Waa'ee waa haffazuu irratti wanni qura'aana keessatti dubbatame ni jira. Obboleettiin dandeettiin kiyya kan waa haffazuudha jabaa akka ta'e dubbatte. Kun badhaasa Rabbiiti. Alhamdulillah. Qura'aana keessaa aayaan waa'ee miimoorii yookiin waa haffazuu dubbatame jira jettee gaafatte. Namoonni hedduun waan kanarratti irra deddeebiidhaan na gaafatan. Akkamitti akkanatti sammuutti waa qabatte? Maqoon isaa maali? Meeshaa kompuutaraa if keessaa qabdaa? Iccitiin isaa maali? Naan ja'an. Iccitiin isaa Qura'aana keessatti ibsamee jira. Sagantaa leenjii da'waa barattoota kiyyaaf kan irratti wanni sadi haalaan barbaachisaa akka ta'e dubbadheetiin ture. Inni duraa Qur'aana suuraa Aali Imraan suuraa 3ffaa aayee 160 irratti yoo Rabbiin isin gargaare namni isin moohatu hin jiru. Yoo Rabbiin isin hin gargaarin eenyu namni Rabbii achitti isiniif dirmatee isin gargaaru warri amane Rabbitti haa irkatuu ja'a. Inni duraa Rabbitti irkatuudha. Inni lammadaa ammoo Qur'aanni suuraa Al-Ankabuut suuraa 29ffaa aayee 69ffaa irratti warra nuuf jecha qabsoo godhe karaa nu biraan isaan gahu isaaniif laaffifna. Rabbiin warra dalagaa tolchee waliin jiraa ja'a. Inni lammadaa jabaatanii carraaquudha. Inni sadaffaan Rabbi suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa aayee 7ffaa irratti akkasuma suuraa An-Nahl suuraa 16ffaa aayee 43 irratti fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun waan ifiin beeyne warra beekumsa qabu gaafadhaa ja'a. Sadaffaan mala barumsaati. Teeknika wayita leenjii da'waa kanninu namoonni obboleessoo Zaakir teeknikni sun maali jaanii gaafatan. Anammoo sadaffaan kun isa hedduu barbaachisuu miti. Inni haalaan barbaachisu tokkoffaan Rabbitti irkatuu fi amanuudha. Teeknika addunyaarra jiru cufa osoo qabaattanii eessallee gahuu hin dandeessaniin ja'an. Barattoonni kiyya hedduun waa'ee waa haffazuu fi yaadatuu irratti MBA qaban. Waa'ee triangle technique ja'amuu beekuu keessan ani hin beeku. Isaan waan akkasii irratti jajjaboodha. Wayita jalqabaa barumsa irratti jajjaboo turan. Gara xumuraa yoo gahan ammoo sadarkaa gad aanaa qaban. Gargaarsi Rabbii waa hunda caala. Teeknika waa haffazuu ja'amee waan ibsamu hunda gargaarsa Rabbiitu caala. Inni tokkoffaadha. Gargaarsa Rabbii hoo akkamitti argatta? Sun yoo ati karaa isaa keessatti qabsoo goote ni argatta. Karaa isaa keessatti carraaqqatta taanaan milkiin baata. Yoo milkaa'uu dadhabde karaa Rabbii irratti karaa sirriitiin carraaqaan jirtu jechuudha. Waa'ee teeknika waa haffazuu qabaatuun hedduu dirqamaa miti. Nuti leenjii da'waa guyyaa 40 qabna. Namoota ni leenjifna. Namoonni hedduun ajaa'ibatti ta'a. Barattoonni kiyya hedduun alhamdulillah suuraa fi aayaa lakkoofsa waliin himan. Barattoota addunyaa garaagaraa irraa walitti qabnee waa'ee da'waa irratti leenjii kenninaaf. Akkamitti akka da'waa godhan? Akkamitti gaafiif deebisaa akka itti kennan irratti isaan leenjifna. Leenjiin cinatti carraaqatuun dirqama. Waa'ee aayatoota Qur'aanaatiin wal qabatee haasawa kiyya jalqabuun duratti yeroo hunda aayaa Qur'aanaa tokkoon fayyadama. Sun suuraa Xaahaa suuraa 20ffaa aayee 25 hanga 28 irratti argama. Rabbi shrah lii sadrii tun du'aa'ii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Muusaa barsiise. Du'aa'iin tun akka Nabi Muusaan rakkoon malee da'waa godhuu isa gargaarte. Nabi Muusaan ergama isaa fudhatuun dura nama cabaqu yookiin loqodu ture. Namoonni hedduunatti dhiyaatanii na beekanis akkaanan cabaqu ni beekan. Yeroon ijoollee turetti ni cabaqa. Namni waan barbaade hawwuu ni danda'a.
an doktora jabaatoof hawwuun hin danda'a. Garuu nama 25 duratti haasawan hin taasisa jedhee nama hawwuun turre. Sababni isaa anniin cabaqa. Namoonni maqaan kee eenyu yoo naan ja'an maqaan kiyya zaakir jeetiin deebisa. An akkasiin ture. Amma garuu karaa rabbii keessa deemee waggaa 20 dura eegaan gara dacwaatti makameen booda wanni cabaquu ja'amu narraa bade. Wayitaan nama kiristaanaa wajjin dubbadhu arrabni kiyya naaf hiikama. An takkaa nama dura dhaabbadheetiin haasawa taasisa jedhee yaadeen beeku. Hiriyaan kiyya tokko waltajjii gubbaarratti ol bahee sodaatee jennaan bakka isaa bu'uuf jecha waltajjiirratti ol bahe. Achumaaniin waltajjiirratti hafe. Ammaas waltajjii gubbaan jira. An amma namoota kumoota 10 lakkaawamaniin namoota kumoota 100 lakkaawamaniif daawaa godhuun hin danda'a. Alhamdulillah namoota miliyoona gahan dura dhaabbadhee qajeela daawaa godheetiin jira. Gara aayaa qura'aanaa sana haa deebinu. Muusaan alayhi salaam Fir'aawnaa fi uummata isaatti dhaamsa akka geessuuf ajajame. Inni yeroo san du'aayii godhe. Sunis du'aayii suuraa Xaahaa suuraa 20ffaa aaya 25 hanga 28 irratti argamtu. Rabbi shrah lii sadrii. Yaa Rabbii kiyya qomatiyya naaf bal'isi. ويسر لي أمري وأن هجته في ديمنا أفلافس واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أكوريتنا إرجت دبيتي يبيخوف أبقى الربخ يرجرنا الراديم سيسي سببني إسا موسى عليه السلام نش أبقى أنس نينش أبقى أكوريتنا إرجت دبيتي يبيخوف أبقى الربخ يرجرنا الراديم سيسي جئتين قد خنافو ويتان هاسوا فولتجتبو ربي أكا قومتي ناف بلئسو أكا دلقاتي ناف لافسو haasawa kiyya akkanaafuu bataniif jecha akka cabaqa arraba kiyyarraa deemsisuun qadha. Du'aa'iin an waa haffazuudhaaf itti gargaaramaa ture isii tana. Garuu wanni akkaan barbaachisu rabbitti amanuu, lammaffaan karaa isaa irratti carraaquu, sadaffaan teeknika. Deebisaasiif kana je'eetiin abdadha. Kun gaafii xumura har'aati. Egzibishinii nagaya mul'ata islaamummaa tokkummaaf hubannoof barumsaaf jedhuun guyyoota 10 qophaa'e irraa sagantaa keenya kan halkan lammataa kanaan goolabna. Asitti argamuu keessaniif rabbi jazaa isinii haa kafalu. For harmony, awareness and education. Jazakallah khair for your attendance.